جنا ملة أن جركون والهي كني والدي بأمو نكاح والقرطاني والهي كني والدي بأمو ونقولي هاراتا إيجالي يرون ريدي جرا سيني لالو ريدي زواي كنا هاسا يرون بودا كنا لالو والله بتأم شكرنا ها يا بدينا بقولو أدي أكسبتا نمنيشا مرنجي ما فودي وصونيا تنقبتا ولما ريدي وايفا كاتو أغرتني أما ريدي سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون ريدي مري نما هنجي جيرا يبر يا قربان دي تاتا يسبا يبر namni yeroo haadha manaa lama guuttate jararra xiqqoosi jijjiirama biraa fida jennaan gurbaan jijjiirama biraa fudhate achi as bahe bar subhaanallah sagana kanaaf jedhe bara biyyi kanaaf jedhe bar yaa biddeena boqqolloo adii akka sabbata namni shamarran jimmaa fuudhe osoo nyaatee hin dhugin gabbata jedhe bar abbichuu jedhe bar والله بقى تجابسي سبحان الله يا ربي أكريدي بدأت كاتي اللي بدأ سبر يروح كاتي دو بدأ بتبر لغة ربي ورد إيكي كيسا قلي ورشا مراني ميتين ورد إرايو ميرا كيسا قل جبر سلغة ربي أكسي نتجرتان كون ورشا مراني تيميتي نورد إيرالي ميرا كيسا قل حسبنا الله ونعم الوكيل suuraa seesa kanaa miti mujattiin waa biraati mujattii waan akkanaa jettanii balaan buusisaa jarana isaaf taate jarana isa qofaaf miti nama hundaafuu taatetti bar mujaan isa dhugaa rabbii suuraansi waa biraa taatanii gabbaaftanus shooppii gootanii gadi baaftanis mucaan wal argatanii laal saantaa jidduu jaraatiin gadi rarraafataniiti laal ummata aarsoo bar suuruma akkanaa ka'anii FB yookaan Facebook irratti gadi dhiisuun ummata miira keessa galchuudha bar sadhugaa rabbii maaliif barbaachise wanna akkana reedii adam sadhugaa rabbii wallaahi wanna akkanaa kun miira keessa nama galcha warra dhiiraallee miira keessa galcha hasbunallahu wa ni'mal wakiil an dhugaa rabbii wal fuutanii kaatanii wal gadhiiftanii wal deebitanii si abarra yeroo nara ajandaa akka haaraatti ergu shamarran keenya maraatteetti wallaahi shamarra maraatteetti wallaahi maaliif ana ta'uu didee bar maaliif ana duubaan hin dhaabatuudha bar khalaas arrizqu min indallah rizqii isa sitti cabsuun danda'u arrizqu min indallah jedhan yaa aramna akka jedhe bar rizqiin harka rabbiiti isa isiidhaaf kenne isiniif hin kennu isa reediidhaaf kenne anaaf hin kennu isa mujattiidhaaf kenne isiniin kennu arrizqu min indallah jedha arabni gaafa gadi ba'ee waa jirbatu arabni arrizqu min indallah rizqiin isiidhaaf dhufte isiniif dhufuu danda'amu maal taatan akkasii duubeedhaan dhaabate kana na duubaan maan dhaabbanne maaliif akkasiidhaa wajjiniin suuraa kee kanatti na wajjiniin hin ka'u inni siitti cabse kun maaliif anatti cabsuu dide hasbunallahu wa ni'mal wakiil rizqiin harka rabbiitiif maal taatan jedhan hirmii baafadhaa walumaa galatti qajeema shimalis abdiisa hirmii baafadhaa hinaaffaan dawaan qabdu sadhugaa rabbii laalabee akka jedhetti dhaabatan agite numaahu wal qixxeedha bar akka waan magaaziin tokko mureetti asii ol mataa isaa jala ol galteeti gurra biraan hafteeti akkanatti cinaa dhaabbata bar duuba sii gore la ilaha illallah wallahi akka miira keessa galtan wallahi miira keessa nama galcha akka miira keessa galtan isinii beekne wallahi isinii barameera walumaa galatti reedii adam wallahi akka itti dhaabbatte miira keessa nama galcha walumaa galatti maali barbaachise katti dhaabachuun kun maali suuraa akka biraatti kaanu hin jiru maali xiqqoosi warra hidhanii kwaatanu maal miira namaa neeydanii maali yoo xiqqoosi walirraa achi hidhanii suuraa kaatan maal rakkoo maali qaba walirraa xiqqoosi
xiqqoosii walirraa jedhaniiti suuraa kaanii bara akkanatti kaatanii shamarran keenyaaf yaaddanii. Bar nuun taane jedhani bar nuun taane jarana isiniif ta'uu miti barbaachisan reediidhaa ta'uudha bar reediidhaa ta'e reediin gurbaan diittaa ta'e as bahe bar reediin jijjiiroo fide bar saduqa rabbii reediin duraan qallaa ture bar reedii nama jijjiiroo fide bar nuuf hin taane isinii ta'uun dirqama miti bar waan naa ta'uu dhabbeeka bar saduqa rabbii amma tun ka'ee fuudhees nuun taane tan jechuudha walumaa galatti edhaa isin filannoo fuudhaa keessa isin seentu jechuudha nuuf hin taane hojjettiin jimmaadha miti jimmaadha isa faaruu erga isaatti faarsaaru walumaa galatti hojjettiin jimmaadha miti yaa biddeena boqqolloo adii akka sabbataa namni shamarran jimmaa fuudhe osoo nyaatiin gabbataa namni shamarran jimmaa fuudhe osoo nyaatee hin dhugin gabbataa namni shamarran jimmaa fuudhe inumaa badhaasa walumaa galatti hasbunallahu wa ni'mal wakiil sakarreedii kana bar osoo nyaatee dhugin gabbataan sakarreedii kana walumaa galatti moo wanni isinii galuu qabu haazal daabboo walumaa galatti wanni daabboo jedhamtu kun Amaara irraa isa taatu Guraagee irraa isa taatu Silxee irraa isa taatu mudhiidhaa gaditti wanni daabboo jedhamtu kun Silxee jedhee wanni itti barraa hin jiru Amaara jedhee wanni itti barraa hin jiru Oromoo jedheeti daabboo irratti wanni barraa hin jiru daabboon daabbo ala haazal kalaam kalaamni dhugaadha mudhiidhaa gaditti shamarran gandan qabdu biyyan qabdu bakka itti heerumtuun qabdu waan tokko wanni irraa laalan hin jirtu wala daabboon daabbo sakan Oromoos daabbo inni kan Amaaraas daabbo wanni daabboo irratti barrooftu kun daabbo Oromooti kun daabbo Silxeedhaati kuni daabbo warra Amaaraati kuni daabbo warra Tigireeti wanni jedhee daabbo rabbarraa hin jiru bar minal daabbo wal daabbo hazal kalam hazal kalam garuu arabni arrizqu min indallah jedha qalas fedhu daabbo Amaaraa fuuta fedhu daabbo Silxee fuuta fedhu daabbo Tigireedhaa fuuta daabboon daabbo sini galee ituma mujattiin Oromoo ta'uu baatte ituma mujattiin akkuma si jetta waan biraa taate daabboon daabboodha lagara quba qabadha daabboo Oromoo jedhee wanni itti barraa'e woo hin jiru dhageessanimi wanni daabboo jedhee barraa'e takka hin jirtu daabboon daabboodha daabboon ni kan Oromoos daabboo ni kan Amaaraas daabboo ni kan Silxees daabboo kan Tigirees daabboo daabboon daabboodha barbaachisaan isaaf ta'uudha dhagee barbaachisaan isaa ta'uudha isaa ta'e gaxxamte wal gaxxaman walitti baqan maddamar jedhan maddamaraman wal cinaa jiru kaati bar maal taatan isiin maal taatan suuraa fiiltarii qabne isiin isa fiiltarii kanaa miti faa jedhan bar numa keessa achi baanitti mucattiin isii fiiltarii kanaa miti yaa ilaahi wasar hasbunallahu wa ni'mal wakiil numa mucattii isii fiiltarii kanarraatii miti jee bar isa fiiltarii naa miti reedi yaa ta'eera bar isaa ta'e dirqama sii ta'uun qaba bar isa gaxxamteemi dirqama sii gaxxamuu qabdi ala mucattiin jimmaadhaati walumaa galatti mucattiin jimmaadha jedhi walumaa galatti amma kan qorannoo sii gadi fageenyaan qoradhetti yeroon hordofuu mucattiin jimmaadha jedhan walumaa galatti jennaan achuma addeena boqqolloo adii akka sabbataa namni shamarran jimmaa fuudhe osoo nyaatiin gabbataa jedhee tanan faaruu kana qopheeffadhe walumaa galatti har'a shamarran jimmaa har'a irree malee bulti gaafa faaruu kanaan jaallatti shamarran jimmaa
shawara jimararra hirriya malee bulti gabaa kan jirtu isa dhugaa rabbi lafti si akkateerra subhanallah wallahi barabi arra faaruu banaan bakka jirtu hin beektu shamarran jimmaadha faaruu jaallatu bar guyyaa kana garee takka aarsaniiti garee takka faarsanii walumaa gaatti hasbunallah walee wala guyyaa kana guyyaa wal dhabdeen akkana jirtu garee isa aare aarsiteeti bakkaan geessa garee tokko immoo gammachiiftee ol fuutee kurifachiifta hanga jarri diinqa madaamii keessatti kurifatanii madaamiin maal jettee jira gaafattu garee dhaarus kumaatama lakkaabee dhumu garee dhaaru jebar garee dhaaru kana aarsitee hanga jarri madaamiidhaan waliin bu'an hanga jarri madaamiidhaan walolan jidduutti bidda qabsiifta walumaa galatti yaa biddeena boqqolloo adii akka sabbataa namni shamarran jimmaa fuudhee osoo nyaateen dhugin gabbataa kun reedii aadami walumaa galatti reedii aadam kun isa duraatii miti reediin aadam kun waan biraa ta'e as bahe mucaan waan biraa gootee as baafte bar nu maa'uu hin naffaate jedhi malee hin qallabdee qofatu hin taane hin naffaate jedhi walumaa galatti isa gommaa saayikilii immoo gommaa dabbaabaa kana ittiin foonfanni beektanumi isa itti afuura guutan takka numa hin naffaateetuma afuufte jedha reedii dhugaa rabbi subhanallah hazal jaalala jedhama wanna kana الحب من الحب والجالتشو والاتباقو سارم يربر الحب من الحب والجالدات والاتباق هذا سوى الاتباق يدام باسون جنكمين سيدان داما ديميتي دمرم jara keenya hina farisa jara keenya hina farisa ammaan kun fuudheen qabu ani gabbaa'ee dirqama maaliif akkaatti suuraa kaatanne maaliif nu aarsitu jedhee gadi ba'ee iyyuu qaba fuudhuun qaba bar wanni kan namarraa na aarsuun jiru shamarra yoo taates arrisqu min indallah deemiitii gara bosona miti dhaamsa woo isin dhaameen ture simbiran geenye bosona misenjeraatti galaa gara imootti galaa warri biyya tokko keessa jirtan gara ittisaalaatiin walis seenaa qabsoo keessan gara misenjeraa gara imoo bosona misenjer bosona sa jaalmarroon jedhu laal gaala quba qabaadhu bosona sa kan jaalmarrooti miti bosonatul minal imoo bosonatul minal misenjer bosonatul minal ittisaala keessa wal taa'u sa misenjera keessa wal ta'anii achitti galaadha walumaa galatti maal gootanii tiiktook irraa maal gootan inde jara na jijjiiroo midaa ka maal taatan teessanii haadha manaa namaatti ijan dhiibinaa teessanii warra bultii horatetti ijan dhiibinaa deemaatii misenjeraan qabsoo keessa qabsaadha isinis as baafadha maal taatan bosona misenjer bakka jedhamu jira bar bosonni tiiktook qottaatii viidiyoo waraabaatii galaa irra narkini amma laayivii waraabuu isi bar anama laayivii waraabuu isi bar amma nargattanii arra reefu nufa kunu minno maalan godha sirra inde taayetu mannaadha mana nama maalii wajjin suuraa kaatanii siif hin taatu nuuf hin taatu keessattu taagaa keessattu taadhaqaati wajjin dhaabadhaa suuraa kaa nuuf hin taane jedhan bar nuuf hin taane nuuf ajajjiiramtu jedhan bar ajajjiiramtu isinii himeeraati jedhe sabaanuu yoo taane yoollee sabaanuu oromoon taane wanni daabboo jedhamtu maqaan sii daabboodha inni amaarri baatee deemus inni tigireen baatee deemtus inni silxeen baatee deemus inni guraageen baatee deemus inni walaayittaan baatee deemus inni gambeellaan baatee deemus inni benishaangul gumuz baadhatee deemus haazal daabboo minal daabboo maqaa biraan qabu saduuqa rabbi daabboon daabboo wanni biraa takka hin jirtu ka shamarran jimmaa baattee deemtus daabboo ka shamarran arsii baattee deemtus daabboo ka harargeen baattee deemtus daabboo ka shawaan baattee deemtus daabboo ka wallaga baattee deemtus daabboo
Kabaale baattee deemtus daabboo. Ka Walloon baattee deemtus daabboo. Udaalee walu qaabigaa walumaa kanatti daabboodha. Wanni as naqab achi naqab nuuf hin taane nu dabbaree mucayyoon kana miti mucayyoon suuraan si aslii kana. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Aboo simbira addee taara qabatan hin jiru. Aboo erga ummanni kun bosona messenger keessa tiktokitti galee bar fuudhallee akkitti fuudhan rakkoo ta'e bar ummanni azaabni ummatatul minal azaab ummatatul minal cinqii erga ummanni kun tiktokitti galee bar jiruullee akkatti jiraatu dhabe ilmi namaa sadhuga rabbii maal kun ummanni duruyyeen akkana kun boodee maatii gara tiktokii keessaa baatii gara imoodhaaf fi messenjera keessa dhaqaate taaboodha achiin deemaa qabsoo keessan qabsaadha as teessanii waa namaati aartii namaatti ijaan dhiibinaati kun haadha manaa reediiti jaallattus jibbitus isaaf taateen naa wajjiniin jiraataara waan ta'eef haadha manaa reedii jedhamti walumaa galatti akka lalal haadha manaa reedii siif ta'a fudhatta siif ta'uu dida cuqqaallattii teessa jechuudha walumaa galatti anatu bakka ishii kana dhaqee suuraa ka'uu qaba akkasii kana duuba kootiin dhaabachuu qaba utuu ana ta'e maal godhaan kun falan qabdu bar furmaatan qabu bar haadha manaa reedii jedhamti walumaa galatti ati jaallattee jaallachuu baattee kun waan biraati. Kun haadha manaa reedii isii kaanii aaruu miti bar amma yeroo jala kaatti aaranii qe'amaa buusan waan jarri haadha manaa reedii isii kaanii aaraan fakkaatami ofii jiraatiif aaranii ofii jiraatiin miira keessa galan tasgabbaa bakka jirtanutti taljiitaa bakka jirtanutti bishaan mataa gadi naqadhaa tarawwash bishaan mataa gadi naqadhaa wallaahi furmaatan qabu bar tallaajaa keessa sin kaaree sitti qollofuudha walumaa galatti maala godhani bar furmaatan qabu bar innaan illaahi wa innaa ilayhi raaji'uun minal gubachuu bakkuma jirtan teessanii Dubaayitti gubattu Saawudii keessatti gubattu Kuweetitti gubattu kana hunda gubachuurra feesbuukii irraayis tiiktokii irraayis gara bosona messenjeriitti galaa yeroo isiniin jedhu waa malee miti bar qabsoon jedhamu takka hin jirtu deemaatii gara messenjeraa dhaqaa bosonni inni kan jaalmarroosa kan jaalmarrooti bosona inni keenya kun messenjeriidha imuudha isiniin jedheen ture dhagahuu diddan kunoo dhagahuu diddaniiti haadha manaa namaatti ija dhiibuu eegaltan haadha manaa namaatti siif hin taane nuuf hin taane jedhan bar walumaa afaan guutataniitti bar akka jedhu nuuf hin taane tuu gurbaan naa ta'e jedhu gurbaan jaalladhe jedha intalli jaalladhe jetti jarri jidduu seene nuun taane jedhan هذا الكلام وين جيب هذا الكلام ولدي ترى ولدي بقى ولدي دم مرما سنيف تيراتي ريدي أتيرا والله دابون سري تقطع ميرا ولا ما غلط جلالا دابون ريدي قطع ميرا ولا ما غلط itu si warre nafara ya ego ratam kuno dabon kesa yo kan ready fagat tamuri summa labar mira kesa ba wala ma غلط dapon hindi naman gatam to bar sa lugar api hasbunallahu wa ni'mal wakil ay wallahi dubi kun naman ibdi wallahi siriti di bar ina sana ne bar numa mala baratani surare di fagat di sani ya sana bar wallahi hoji ummata kenya kun sa lugar api wa minal ajaib ada yo ofi akkas ta'uu dadhabanii namatti hinaafanii daangaa kana hunda darbuu ni jirtidha. Walumaa galatti shamarran Jimmaa kunoogaa dubbiin dhuftee geesseetti amma shamarran Jimmaa amma haaroo kana fudhadhuutti irra bakka jirtutti hirree malee bulii walumaa galatti. Ready jijjiiramte bar subhanallah ready anduraan beeku miti bar reedatul minar ready anduraan beeku miti bar mucaan jijjiirama ajaa'ibaa goote achi as baafte bar ready
هذا ما في ريدي هذا ما في ريدي يا جماعة يا جماعة ما في هذا ما في ريدي يا جماعة هذا ما في ريدي مجاوان براغوتي أسباب تبر تولفتي أكاس غوتيتي دودوب كوفي كاتيتي فوندون أبتي سورا بالغوتي أسقط تبر سانو في بوستات تبر لا لله وإنا إليه راجعون سانو يومو كومنتي تبر akka namni dhaqee gubaa garaa isaan baanne akka namni dhaqee achi jalatti yaa'iin goone komentii ittiin gootee hidhatti barra. Laala guyyaa har'aa kaasii komentiis banaa kaa'i. Habaabatanuu yaada jalaasaa dhugaa rabbi habaabatanii. Komentiitti banii gadhiisi dhugaa rabbi. Intal komentiitti banii gadhiisi. Haasaan walumaa galatti. Haasa'uudha malee furmaatan qabu barra. Furmaatan qabu waan ta'eef haasaan yaada karaa jira. Dhiibbaan godhinaa walumaa galatti. Jarana dhiibbaan godhinaa erga wal fuutanii erga walitti baqxanii wama tokko walitti baquu jedhan baatanimi komentii banaa kaa ummata komentii banaa kaa dhufnee achi jalatti yaada keenya baannaa nus dhufnee yaada keenya baannaa bar jalatti dhufnee yaa biddeena boqqolloo adii akka sabbataa namni shamarran jimmaa fuudhee osoo nyaateen dhugin gabbataa. Haazal faaruu minal shamarran jimmaatiif waan bahe walumaa galatti. Haazal reediitu jedha bar kana reediini jedha bar reediini tuu gaafatame waan kana gilsi lafa kaa bar gils. Yaa biddeena boqqolloo adii akka sabbataa namni shamarran jimmaa fuudhee osoo nyaateen dhugin gabbataa. Faaruun kun shamarran jimmaatiif. Shamarran jimmaa har'a bakka jirtutti kaarabaa irraa fagaadhu. Dhiingata kaarabaa qabda. Faaruun koo kun miira keessa siin galcheennaa waa biraa keessa galtu. Kaarabaa irraa fagaadhuuti. Madaamii irraa ees fagaadhu. Madaamii irraa achi siqiiti. Walumaa galatti yeroo kun yeroo madaamii irraa walirraa fagooti waan ta'eef akka isin faarsaa malee osoo guyyaa ta'e rakkoo seetii fiduu barbaadu waan ta'eef galgalli kun faaruudhaallee gaariidha. Wallahi hasbunallah wa ni'mal wakeel. Wallahi suuraan kun anallee miira keessa galche dhugaa rabbi miira keessa galche anallee wal jiran bar warri waan kanarraa haasaatan gooliin isinitti galeera dhugaa rabbi mo'amtanii jirtan waan isin iyyaattaniifis baramee jira walumaa galatti tasgabbaa bakka jirtanitti miira keessaa ba'a. Dubbii waan siyaasaatti miti dubbiin akkas mitiiti. An dubbii dhuma agiraasinii himeen ka'e. Wanni mudhii gadi shamarran Oromoo shamarran Amaaraa wanni jedhamtu hin jirtuuti. Shamarran mudhii gadi kan nama hundaati. Abbaa fedhe ganda fedhe dhaquu dandeessi. Ganda fedhe. Fedhu Amaarri fuudha. Fedhu Oromoon Amaaraa fuudha. Fedhu Oromoon Tigiree fuudha. Mudhii gadi shamarran waan Amaaraa jedhamu barreeffattee hin qabdu. Waan Oromoo jedhamu mudhii gadi barreeffattee hin qabdu. Shamarran bakki hunduu خلاص إذا معلش إذا لغربي إنجلو بر مدي لغا دي كراتي وني برا إنجلو بر دابون دابودا لا كده دابون دابودا يو سيني قال مدي داغا دي ناس سيني قالوا بر دابون دابودا دا أكراتي سي قال ورمو لانغار بر دبين يو سيني قالوا دي أكراتي سيني قال دابون دابودا kan Amaaras dabo, kan Oromoos dabo, kan Siltees dabo, kan Oromoos dabo. Jijjiirama jijjiirama minna hundi minna wanni jira shiggaraallee ne reedi miira keessa galteena wallahi dhugaa rabbi miira keessa galteena hari dhugaa rabbi uummanni kun hidhaafaa qabdi bara ati jijjiirama fidde taati walumaa galatti jijjiirama ati fidde kana nama ija qabutu laalee arga walumaa galatti mana mareediin shufeerinyaa wanni yookaan waan xiyyaara oofu shufeerinyaa wanni mulgeetaa wanni dhiittaa ta'es beebar gurbaan jijjiirama kun haala jijjiirama bar jijjiirama fuudhuun kanaaf gaariidha jara namaa taatan tokko fuunaan itti dabaluu yeroo tokko fuute jijjiirama yoo finna itti dabaluudha fuudhuudha hanga yookaan lafa buututti hanga yookaan bakka geessutti takkaan lafa buutee dhabamuu takkaan wayii bahuudha
takka fuunaansii ta'uu dhinnaan takka itti dabalu. Inde itti dabaluudha. Takkaan bakka keessa takkaan reef kataatee duutee lafa buutu. Kana laal. Amma reediin kutannoo sanaan miira fuudhaatti gale. Gurbaan bakka ga'e golas. Gurbaan giittaa ta'es ba'e walumaa galatti. Amma kana boodanni afuruu shanuu bulchuu danda'a. Akkamatti jiru kana nuwaa. Bar intallillee bar akkatti dhaabattu beetti bar. Akkatti dhaabattu beetti bar. Innillee akkatti dhaabattu beeka bar. Jarana arrisqu min indallaa inni arabni jedhu riskii keessan riskiidha. Saboorishaaf kenne isiniin kennu, sareediidhaa kenne isiniin kennu, santalaa kenne isiniin kennu, miira keessaa ba'a. Dubbiin arrisqu min indallaati bar. Riskii isa isiidhaaf kenne isiniin kennu. Maanu ta'uu dide. Wallahi waan biraati miti. Inni bakka intalattii kana dhaabbataaru maaf nu ta'uu dideedha. Isiniin ta'u ree. Hin ta'u, isiniin ta'u, hin ta'u badan. Laa, no, isiniin ta'u. Isiniin ta'u badan. Inni bakka intalattiin dhaabattu kanaa maaliif na ta'uu dide. Inni duuba siitiin dhaabatu kun maaf duuba kootiin dhaabachuu dideen kuni waan biraati. Dhugaa waan biraati. Eessa waan biraati. Dhaqaatii miseenjera duubaan dhaabadha. Imootu dubbeen dhaabadha. Arrisqu min indallaa waan jedhamee jiruuf deemaatii miseenjera duubaan dhaabadha. Deemaatii imootu dubbeen dhaabadha. Achi dubbiin. Yaa Oromoo wallaahi dubbii keessa nama dhiba barra. Isinitti meentu ni barra. Dhaqaatii miseenjera keessaan hiriiraa salfiitti dhaabbadha. Hiriirtanii tiiktookii kana deemuu dhiisa. Hiriiraan tiiktookii kana deemuu isaa dhugaa rabbii. Amma yeroo isin akkana wal geessanii tiiktookii kana gubbaa salfii baatanii deemtan nu baay'ini numahu miira fuudhaa nu keessatti dhaabsanii bar dhugaa rabbii. Taljii taane bar dhugaa rabbii nu warreen fuudhin yeroo isin hiriirtanii salfiidhaan laayivii tiiktookii kana gubbaarra lafa dhidhiittan miira fuudha jedhamutu nu keessatti dhaame bar sa dhugaa rabbii. Taljii hunda dhaqaatii miseenjera keessaan hiriira kara duubaa kanaa miseenjera keessatti hiriira deemati. Dhaqaatii immoo duubaan hiriira. Reedii dudduubbee kiyyaa maan hiriirreetu hin taane dhaqiitii miseenjerii keessaan duubaan hiriirii dhaabbadhu. Hanga dabareensi ga'utti. Akka dabar. Sagaxoota hunda maali kun manna kanaa kun? An dhugaa rabbii waan jarri wal fuudhanii kaanii walii kanii walitti deebi'an si'a bar. Ajannatti kun dhugaa rabbii wal fuudhanii kaanii walii kanii tarii amma walitti deebi'an immoo nageenya wayiiti ijaaramee walitti deebi'an inni harkaan yoo dhugaa rabbii. Sajarri ajandaa haaraa godhanii ammas nuun taane jiranii yoo rammallee asbaanii. Rabbi isinitti fuudhee walumaa galatti. Rabbi isinitti fuudhee ataa shamarran astaa dhugaa rabbi. Wallaahi ergasin tiiktookii kana gubbaa irratti as yaatanii gasxii kana gubbaa guutanii ergasin fuuldura keenya guutanii miirri fuudhaa nu keessatti dhaame. Warabbal kaaba maqaa rabbi. Wallahi baay'ina keessan isin tiiktookii kana gubbaarraa gasxii keessa guuttanii teessan viidiyoo babbaratanii teessanii albaatan yeroo isin laalan wallahi miira fuudhaa nu keessatti ajjeeftan. Dhugaa rabbi shamarran Oromoodha. Sa dhugaa rabbi yeroo isin wal geessanii laal gasxii kana keessatti wal yaamtanii wal affeertanii yeroo isin teessanii haasoftan miira fuudhaa nu keessatti ajjeeftan. Taljii hunda sagaxe sa dhugaa rabbi. Namni qaata miira keessa sagalee fuudhanii se bar. Miira kan fuudhaan hin jiru bar fuutiin jiru dhaabbate. Wal affeeranii taa'u bar kottuu seeni nagalchi. Inni girib jetti bar. Komentii kana jala fiidde. Subhaanallah. Wallaahi miira fuudhaa nu keessatti ajjeeftani. Isinillee du'aan ituullee wanni tokko wayii dhufee nu keessaa buqqisee fuudhee xiyyaara wayiitiin geessan biyya biraatti geeffamanii naqamanii rakkoon qobar maqaadhaan ni jiru tiiktookii kana gubbaa taa'u hasbunallahu wa ni'mal wakiil miira fuudhaa nu keessatti ajjeeftan dhugaa rabbii. Amma dhiironni warruma tiiktookii irratti as baatee gastiin haasa'iin miseenjerii keessan sosobaadhan dhugaa rabbii miseenjerii keessan sosobataadhan achiin dhaqanii gandattiin ganda dhaqan miti. Dhugaa rabbii warri addufe kun or
hayil taanii ba'uudha ta'an dhugaa rabbii xoor hayilochi warra lola baadimmeedhaa dhaqee achi as deebi'e ta'uu ta'a warra maasilatti gastii as bahee viidiyoo baratee asirraa alba'u kun dhugaa rabbii naaman warra dhaqee baadimmee xoor hayilochi ta'e achi as deebi'e ta'uudha ta'a xoor hayilochi warra baadimmee dhaqee qawween